Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kabudi kabajam toda. Daawwattoota ashaan kan jirtu. Ayya kabajamtoota daawwattoota keenya dachaalee dhufneerra harka kunoo har'a maatii guutuufi nama haaraa miseensa haaraa qabannee dhufneerra. Baay'ee isaanillee wal baraa andillee gaa obboleessa kan kooti. Assalamualaikum alaykum. Isaanillee wal isin barsiifnee raawwanneeti. Gara har'a ajandaa lama tokko qabannee dhufne. Qabxiiwwan lama yookiin immoo akka sadii qabannee dhufne. Qabxiiwwan qabannee dhufne ticee hundura dursa keessummaa keenya wal bartanii itti aansinee mootu warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Subscribe gochuun gara Kadir maano Ashaan da Kadir tub Kadir family Fawziyaatu maatii hedduutu nu jala jira laala. Kumeen damisba dinya kerja butuh baarum Allah alhamdulillah rabbiin galanni haa ga'u damee baay'ee baay'ifannee jirra. Damee baay'ee kan baay'ifannee mootu jaalala isin nu qabdaniif jaalala isinirraa qabnuun kan ka'e waan ta'eef kabajamtoota daawwattoota keenya har'a keessummaa kana deefinee isin barsiifneerra. Qabxii isaanii wal barsiifneef illee qabna. Egaa qabdiin sadaffaan inni dhumarratti isa ammaani salaamu alaykum jedhaati wal bara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhugaadhaa akka isaan jiranii anis obboleessa isaati fi misbaati jechuudha. Suudii jedhama. Suudii bicha. Suudii Haji Durii jedhama. Kanaaf kallattii mangarsan isin deessa. Ayyee. Kabajamtoota daawwattoota keenya madara kiileetanii bakka bu'ummaa sharraa fudhachuudhaan namni marraa jiru ana. Ayyi kabajamtoota daawwattoota keenya maal jechuu barbaanne isin fakkaate har'a qoosaaf yookiin immoo waan biraatiif osoo hin ta'in kabajamtoota daawwattoota keenya qabxii lamaan tokko qabannee dhufne Aisha illee mee xiqqishoo difnii kun irra deemuu didee torbaan lama gahe. Kata dah serang kau. Ayah dah untuk kena kan di kota di sini juga negara dunia tio dia minu. Wala makawan ni dunia sini jadi rabba mami aku bosan imu wala makawan ni dunia di mikawan ni dunia lama lagi imma erat kau tahu miti. Sernan erat sebab tahu kakak muda. Tokofan politina. Politik nama kan si dash jedhamu wayi galateeffatuuf dhufne maaliif politika yeroo baay'ee namni nu jaalata dhugaa dubbatuuf taananiin keessan kallattiidhaan akka dhufanii waliin haasa'anii yaada babbareedaa nu kaa'uudhaan nu jajjabeessaa tariitii kallattii poropoozaalii akka nuti qopheessanitti poropoozaalii waan hojii keenyaa kana poropoozaalii guddaa qopheessaa namoonni nuuf dheeranii nu bira haala itti nu jajjabeessantu jira nu bira dhaabbatantu jira. Amma illee dhufanii maal nu jedhan isin fakkaate si maali surprise isin goonuu nu jedhanii wanni isin surprise nu gootanii isinitti immoo asinis nu dura dhaabbachuudha yaadanis nu dura keessanis dhuftanii immoo komentii qofaan osoo hin ta'in yaadan Kadiree Aisha kana godha kana itti dabalaa jettanii akkasii nu bira dhaabbatanii yaada gaarii nu bira dhaabbachuu keessan wallahi kennaa guddaadha. Haa ta'uutii garuu har'a obboleettiin teenya argitanii hayyee daawwattoota keenyaa nuti gaafa sarpiraayizii jammarru jechaadha. Gaafa meeshaa namaa bituu jammarru meeshaa namaa binnee viidiyoo hojjetannaa namaaf hin geessinaadha. Kaayyoon keenya kan gara miidiyaa addatti baanee meeshaa namaa bituu eegalle garuu hunda meeshaa namaa bituu eegalle namoota hedduutu lakkoofsa keenya fudhate waan ta'eef namoonni meeshaalee hin barbaanne kan barbaadanillee jechuu gara keessatti dhufanii sirriitti nu jajjabeessaadhaan nu jajjabeessuu bira taranii jechuudha sarpiraayizii gochaa jiran. Wallaahi guddaa isin galateeffannaa warroonni isin dura sarpiraayizii gootanillee warri mootu yaada gaarii nu sarpiraayizii gootanillee baay'ee isin kabajna isin jaalanna. San bira taree jedha obboleettiin teenya takkaa biyyaa namaa jirti. Maqaa isii dhahuun hin barbaachisu isin hin feetu waan ta'eef namni tokko gisee sadaqaa kennatu akka maqaan isaa dhaamuun barbaadu. Kana jecha minxaafii mana kee keessa afiiti na agarsiisi jettee birrii na ergitee jirti. Wallaahi maal akka isin jedhu beeku rabbiin yaani waan gaarii yaanii ka. Egaa maal jennaani minxaafii irraa jette kun akka afee viidiyoo irratti seenee jira yeroo jalqabaate. Kabajamtoota daawwattoota keenya
nama maqaan isaa qubee A jedhamu yookiin immoo Kalli. wallahi ni mun chini munatti mun qaban jalqabatti M. ewa M to A from A Kalli asal. Oh. Ambar dubadu ko dai Ayyeda waktu kita makan ayam pun hiwarin tane big exida. Ayyeda waktu kita boleh ter surprise juga. Akan mana kita pata ko mila luar badan minta mana kita kahat luar badan aja teh. Wallahi kalau minta mana kita ahat dejera galatomi gamma dejera rabbi sahagam menjisu sinjara kali dia. Bakagai wallahi rabbi ambiro sitti hagodu rabbi ada murada ke galman si hagau nabi ni mawtu rabbi abba mana ke wajji ni jolle ke wajji mati kabdi ada mana kabdi jolle kabdi sa wal jalal tisari wallahi ada mana hada jolle kabdi abba mana wadini am mano oh my god شنو المشكلة يعني هذه نبية مقالة هون يعني بيا abba mana wajjina amerika jatti mal adi dara kon ka بيا bola مقالة هون ركون كابو يعني سيم مقالة إيمانه نام سرقة قرأ تطوكو نام سرقة كنا تطوكو يعني kun by the way sadaka seperti surprise no surprise surprise kon ada ini wallahi surprise berfedi maketin one surprise juga dia lah kenapa sani sadaka boleh tentu bahasa tu kuring kada ukur ke يلا بنت انت سربرايز بتاعي كان نقول ده جوريسين يجون اكا يعني بتاعي بتلي من بربانه ورا بيجا كارن جت نغا فتر جيس دور دور تبيتا جيس دور ما كي ديتا ده سربرايز نقول ده انا وانا بيتسيسا دسا erga bukan mau apa sih mau erga mah turanjat deh sanu ege malaga gashite jette mora namne akana no goda namala mama namne wai dia makan man no goda sile fakar meshan video dura kadir family rate video sanga dinner ma goda betani mesha akana nabit tari timoto video lalu barbada no jedane yero magala demno hunda magala tille eshi ege gote kanmo fi jette filat nabit jette fille binne maranne gafa geensine video hojjechuuf kaamera qapheessine tinen hedoo lakkoofsa bilbilaa nama geessine sannu kennu nu jennu obboleettiin tiyya simaa ani obbola adaamaa keessa obboleettiin qabu obboleettiin tiyya ka jirtu bakka biraati ani obboleettiin adaamaa keessaa qabu sima bichaadha atumti surprise rayyaan kiyya naa godhii jette oh my god jarana esa bilbila maalu jennaane waan biraa jennaane rabbi sirraa jaalatu galatomi akkasitti yaadan nu bira dhaabbattee qaama nu bira dhaabbattee dhiiga kennitee immoo akkasumatti waa hundaan nu bira dhaabbachuu keetiif guddaa galatomi jenneeni obboleettii teena tanallee maal jennaarre abboo wanna khayrii taate akkanaaf amte bakka ati jette hundi keeriinsi jedhaa yemate wali keenya kun hin dandara dagallaamu sani waan jedheen beeta ejersa tullu irraan bayi rabbi si haa taasisu rabbi si haa taasisu bakka baratti rabbi si haa taasisu wallahi bismillah ifaal kani rabbi si haa taasisu warri keenya kun beetani du'aa jaalata ashaqaadha akkana kun obboleessi kiyyallee ifaal kani rabbi si haa taasisu utubaa mootummaan no ejersa tullu irraan bayi rabbi si haa taasisu Jadi ada dua orang mati di bawah tadi seru di sana kita lalu boleh tentang nubi cakap sudah jadi dua orang tapi karena bicara macam mana di mana di mana tadi ya dia orang di mana bersama itu hijrah di mana orang di batu berbana asma boleh kita kita kalau kami di mana raya kabaran tahu berbana di mana kabajamtoota daawwattoota keenya dhimma lammaffaa qabannee dhufna keessa inni qabxii ijoo fi guddaa taheetiin jiru dhimma kanaan booda itti deemnu kana kuni baay'ee galateeffachuudha surprise no gammachuudha inni biraa immoo dhimmi daruurii ta'e jechuudha nullee immoo maal qabannee dhufne dhimma kanaan dura viidiyoo irraa hojjanne Kamaaliin jechuudha Kamaal jechuun nama qaamni isaa guutuu hin ta'inidha video saya rete agartani irtu ichuda waan baay'ee gara nama nyaata namni laali yoo jiraatan video san link isaa comment tokko farra qaamaani fakka daytanii tinuu battanii baysa amma isa agarsiisu yookaan nu bira jiraate isa agarsiisuu hin dandeenyu waan ta'eef mee mucaan isaan jedhan sun kamikaa akkam yoo jettanii yaada keessan keessa dhufee isa gargaaruu barbaadan jechuudha comment tokko farra jira linkiin dhaqaati ilaalati deema video san akkuma keessan ilaala isiniin jedha kallattii yoo gama dhimma Kamaalitti deebinu Kamaal jechuun nama qaama miidhamaati nuti immoo yeroo baay'ee maaltu jira isin fakkaate baddaa buunee laga buunee biyya keessa fi biyya alaa deemnee dalagachuun yoo fayyaan jiraatte
kabajamtoota daawwattoota keenya akkaataan isin nuti jaalala nuuf qabdanii fi lammii keessanii nama rakkataaf jaalalli isin kabajaan isin qabdan baay'ee guddaadha. Sabboonummaan isin biyyaaf qabdan immoo baay'ee guddaadha. Jaalalli biyyaaf qabdan baay'ee guddaadha beekamaadha. Oromoon immoo baay'ee maal qaba isin fakkaate nama rakkate gargaaru osoo diina isaatu ta'e fidee qubsiisu kun nurraa beekamaadha jechaadha. Abbootii keenya irra dhaalanne jechuudha. Abbootii keenya yoo jennu kan dhibbaaf deengata kaleessa hirgaddaa kan osoo hin ta'e jaarraa 150 durarraa haga ammaatiyyuu nuti hammataadha jechuudha. Saba ofiitiif hoo saba keenya nuti ofii hoo wal gargaaruu qabna wal bira dhaabbachuu qabna akkuma wal bira dhaabbataa jiru kana amma maal qabannee dhufne hojjettan dhimma Kamaal Gaasan viidiyoo irraa hojjetneerra har'a immoo maal qabannee dhufne haga ammaa hordoftoota keenya keessaa namoonni deeggarsa Kamaalii godhan jiru. Eessarra gahee maalirra gahee warri jedhanii keessan immoo nu gaafatan jiru. Keessan warri nu gaafatan har'a kunoo chaanaalii kanaan fillafiitii baafnee dhufnee jirra. Eessa gahee warri jettaniif kunoo Kamaaliin qarshiin isaa guuramee fi gara qarshii 12,000 gara qarshii 11,000 harkarra nu gahee jira. Kanarratti immoo daawwattoota keenya waan na cannaqee jira waan dubbachuu barbaadu. Maali cinqiin naan jenna. Laala isin ofirraa warra kennee jira nu biraan gahee jira. Miti warra ofirraa sadaqaa isaa kenne nu biraan gahee jira amaanaan nu bira jira. Deeggarsa isaa warri kennan. Sadaqaan ta'uu. Eeshi hayyee itti fufaa. Hayyee hundumaa huyyuu warra ofirraa kennitanii nu biraan geessanii jirtanii. Namoottuyyuu isa biraan gahuu barre isa biraan gahu immoo waan waadaa isaa seenutu jira waan ta'eef wanti waadaa isaa seenu sun nu guutamne. Sababa wanti waadaa isaa seenu sun nu guutamne ati deebisnee Kamaalii waan sababa sun godhe isin agarsiisuu hin dandeenye. Kana jecha ammallee gargaarsa isin gaafachuu dinsiidha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya namoonni gama keessatti sababa Kamaaliiwwan amma qabxii kana dhufnee ammallee irra deebinee haasofnuuf jechuudha. Wanti amma nu bira ga'e kuni gaaf duraan nuti deeggarsa yeroo Kamaaliif gochuu barbaannu jechaadha. Asim jennee miti. Gama isaatti illee seenuu wanni nu barbaachisee ittiin gama hojii isaa kana deeggarsa kanatti seenuu wanni nu eegalsiisee deeggarsa namoota birallee akkuma isiniin jedhe namoonni nuti amma fakkeenyaaf harka qabnaa miila qabnaa deemneetiin fiinee dalaganna. Kamaaliin jechuun immoo isaa aspaaltirra jiru aspaaltirra wiilchariin deemu wiilchariin isaa caccabtuu walitti hidhee tushaadhaan osoo inni akkasumatti walitti hidhee oofatu kararratti jalaa cabxee jechuudha. Yeroo kana Aishaan dhimma ofiitiif aspaaltirra gaasan bira hin jiru yeroo deemtu Kamaalitti dhufte Kamaaliin itti dhufnaan yoo argitu irraa cabe namni biyya keenyaa immoo nama qaama miidhamaa yoo harkaan akkasitti qabe. I don't know. Asumaanuu maaliin jechuu barbaada? Aisha naadhiisiti. Ifa malee. Asumaanuu maal jechuu barbaade? Namni qaama miidhamaa qaama isaatu miidhama malee gogaa isaatti miti yookiin immoo waan baay'ee maal isiniin jechuu barbaada? Sammuu isaatiis miti. Kamaaliin jechuun immoo qaama miidhamaa miti. Qaama miidhame malee sammuun isaa miidhamaa miti. Dalagachuus barbaada. Tattaaffii guddaa qaba. Tattaaffii inni qaburraa kan ka'e yeroo jalqabaatiif wannaa kana bitameef jechuudha. Gandi deeggarsa godhee walitti buusee fi wiilcharii bitanii fi haadha malee abbaa hin qabu. Haadha isaa tanaa isatu gargaaraa jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkasumatti isumatu haadha isaa kanas gargaaraa. Oolumaa gadi waamuu namni isa gargaareen jechuudha. Kanaaf wiilcharii san achirraa kaaftee cabxuu san hiitee fi gaaf san gara karaa geessuu geettee jechaadha Aishaa. Irraa hin dhiifne mana isallee deemnee viidiyoo irraa hojjennee video jenne raawwanee har'a qarshii hangam isiniin jenne kana finnee dhufnee irraa qarshiin kun immoo wiilcharii hin bitamu hin bitu tasu. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenya amma deeggarsa namummaa waan ofirraa qabnuuf jecha nullee qarshii 2,000 irra daballee qarshii 11,000 irratti 2,200 yoo daballu qarshii 13,000 qabannee dhufnee irraa wiilcharii bituuf immoo isin hin beektanii wiilcharii bituuf meeqa barbaachisa jedha laalati yoo immoo kana bichaas miti. Wiilcharii bichaa billee itti kennu hiikaa nuun qabu. Nullee nama kana gargaareetiin wiilcharii biratti immoo waan biraa sarpiraayis goonee kenninaaf jechuun isinirraa eegama waan ta'eef nullee nurraa ofirraa qabna waan ta'eef achiin booda nus hin hordofna waan ta'eef gama kanaan itti yaadati kootatii Kamaaliin gargaara. Isiniin jechuu barbaada. Sarpiraayis goonee haa gammachiif nun dheeressinu. Bakka ammayyuu guyyaa 15-7 caalee jira ji'a gahuuf deema jechaadha baay'ee. Ayyeedha dhugaadha guyyaan deemee jira. An dhugaa rabbi Kamaal immoo akka namaa kana rakkate yookaan qaama miidhame jedhee nama mana keessa taa'u miti.
yeroo hunda katamaa yoo ba'u ni argina. Harka ofiitiin deemee. Katamaa keessatti harkaan deemee katamaa keessa deemu waan ta'eef dhugaa biqaaleffachuu jammare maaliif viidiyoo akkuma nama ofii guyyaa viidiyoo irra dalagadhee jallisee nutti fakkaatee yaadnatti dhagamuu jammare maaliif guyyaa bubbulee jira gaafsan ka jenne nu nama torbaan keessatti dhimmisaa dhumatu fakkeessine itti keessaa wajji haasofne garuu waan harka ofiitiin qabne bakka takkatti namaan taatu namni illee akka danda'e gargaara waan jira alhamdulillah rabbi sun haa jaalatu warra kennatan hin jenna namni immoo gargaaruuf gara fuulduraa yaada qabullee ni jira inshallah gaafa wal ga'ee dhimmi kun jedhe wilchaaris gisee fi viidiyoo isin waraabne eenyu kana maqaan isaa kamaan illee gisee sarpiraayiz goonu viidiyoo isin waraabne gammachuu isaallee waliin nama argu rabbi haa taasisu isin hin jenna namni tokko dhuqafuma 500 illee bar namni tokko gargaaree jechuudha nama hedduu keessatti wanti dhuftee birriin tun kamaan hin gammachiisuu dandeetti. Wilcharii ittiin sochoosuu argate osoo mootu namni soofti illee waan xiqqollee ta'a. Maal kanaa miti uummanni keenya biyya alaa jiran jechuudha jiru. Namoonni deeggarsa guddaa deeggaranii waan guddaa gochuu danda'an. Amma maaliin jechuu barbaade? Akka nama daawwattoota keenyaa tokkotti akka nama mootuu nama ijoollee keenya ijoollee Oromoo sabboontota Oromootiin maal jechuun ni barbaadisanii fakkaata. Baay'isanii doolaarii takka osoo isaaf akka kennamtu taate namni keenya mee biyya alaa jiru nama meeqa mee ilaalaa jiran. Ilaa kadarra jette. Oromummaa jedhanii tamammaa kee loomin shantama nama tokko baadha nama shantama geetidha nama shantama nama tokko baadha nama shantama geetidha kanaaf isaaf birriin tokko bu'aa qaba. Akkuma jetti namoota baay'ee wanti qaqqabdanii osoo isa gammachiistanii nu baay'ee nuti tola jira daawwattoota keenya. Inshallah kamaan cinaa haa dhaabbannu haa jajjabeessinu nama qaama miidhamee bara inni wanti mootu namoota kaaniin qaama miidhamaa kaaniin kamaan adda godhu kamaan qaamni isaa miidhamee socho'uu waa dadhabu malee fayyaa guutuu qabu bakka dhibeen isa hojiirra daangessu tokko jiru maaliif qaamni isaa luuyin isaa lamaan hin dalagu qaamni isaa kun nagaya qaba sammuun isaa nagaya qaba nama yaaduu danda'u nama dalagachuu danda'u waanuma fedheyyuu nama dalagachuu danda'u maaliif wilcharii gaarii takka osoo qabaa wilcharii ani akka gaariitti deemuu dandeettu oriijinaal takka osoo qabaatee jiru nagadate illee nama jiraachuu danda'udha maaliif bakka tokko taa'ee osoo wanta takka nagadate qarshii isaa fudhatee ni akka barbaadu nama naasee nama waliin galuu danda'u waan ta'eef kana maaliin bira haa dhaabbannu rabbi fayyaa isa dhoogatee jira nummootu isa gargaaree gammachuu takka akkisaa uumamuu barbaanna inshallah akkasiin bira dhaabbattanillee abdii qabnaa warra isin bira gargaartanillee wallahi rabbi isin jaalatu isin hin jenna isin jaalateeffannaa isin jaalanna isin kabanya anammaa yaada biyya kanumaa kan yeroo yaada qabatanii dabale. Ambaayisawee yaada baay'ee kan adda ta'e hin qabu wanti xiqqishoo itti dabalu maal isin fakkaate waa'ee amma sarpiraayisii haadhatiin wal qabatee jechuudha. Wallahi waan garaa nama nyaatu keessaa kamaan gaafa amma nu viidiyoo hojjenne kanaan dura guyyaa tokko guyyaa lama eega nuti isa viidiyoo hojjenneetiin namoonni nu geeggeessan maal nu jedhan wallahi haati isaa dhukkubdee adaamaa dhufee adaamarraa mootu akkasumatti yaalee deebi'ee geeggeessee nu jedhan. Attan hospitaala gisee deemu jechuudha akkasittiin lafa deemee hojjetan sun orgaa jabdee akkatti deema kamaan argitanii. Wallahi hospitaala doktoroonni maa dhuftee jedhanii jaa wallahi. Inseen jedhanii lammata sittiin deebi'anii jedhanii dhooganii inni garuu haati isaa dura jirtu bakka san taa'uu didee achuma deddeebi'ee akkasuma tagaan isaa yaalamte achi baatutti achi fagaatu didee kamaan lama hagara irratti yaada biituu yaadu. Qaama miidhamee malee sammuun isaa 100% ani buutuudha waan ta'eef inshallah ati fitinaa dhaabannee bakka guddaa gabaabdii qabnaan yoo laaftanii jiraatan qaama miidhamaa biyya biraa jechuudha. Qaamaan haga fedhe haa miidhamu hattan qaamni tokko irra jiraachuu habaatu sammuu qaba waan ta'eef miidiyaa irratti as baasanii guddisanii hattan chaanaalii qaban waa hedduu qaban jechuudha. Nama cinaa dhaabata. Nama biyya keenyaa qaama miidhamaa taanaan osoo hin taane akkatti yoo tuqan waan dhibee sun sarratti nama fakkaatan. Hattan dooniyyoo deddeeman namichi tokko gaafa hiinatti dhufe wilcharii qabaa timaatimii shunkurtii namni bitatee deemaa. Odoo deemaa aduu karaa irratti asfaaltii irratti harkaan jigi. Harkaan jigee jennaan bakka kun makiina oofee bira karaa kun karaa akka hin bira ta'a. Osoo du'an namni tokko fuudhee deebisu maaliif yoo isa tokko waa yoo meeshaa isaa san tokko waa dhibee sun fakkaatu. Yaada akkana of keessaa haa baafu yaadu. Uummanni biyya keenya yaada akkana of keessaa haa baafu. Rabbitu qaama isaa dhooggate rabbitu hundee nu kenne kana beekuu qabna hin jedhaa isinti dheeresseera. Kanaaf ani kabajamtoota daawwattoota keenya guddaa isin jaalanna guddaa isin kabajna guddaa isin galateeffanna deeggarsa kamaalillee akka argitanyaan bira dhaabbatanii bakka guddaan geettan isin abdanna kanaa miti kana caalallee akka waan guddallee mul'ata guddallee akka galmaan geenyu akka geettaniin abdii qabaa isinirraa qabna amma inni biraa wanni hafee hin jiru keessummaa keenya mootu Suudii Haji Duriitiif baleessa kan koo isa qoxxisuu lammaffaadha. Maal jennaani isi gama kiyya kanatti as fiduu barbaada jechuudha. YouTube maal akka ta'e asumaan viidiyoo ilaala. Viidiyoon kun immoo maal eessatti mul'ata? Gasseenee intarneetii keessa alaa dhumne. Achiin booda immoo faayidaa YouTube maal fakkaata? Daawwatuma keessa wal barsiisaa amma miyyeen chaanaalii banaadha jedhaa jira. Inni illee immoo ta'een isaafis ni banna jennee yaadaa jirra.
fiicharii tidha kun mul'ata ofirraati waan ta'eef kabajamtoota daawwattoota keenya ani kanuman jechuu barbaada asumaan xumuruu barbaada. Wanti waa'ee obboleessa Kadir obboleessa kenna inshallah gara chaanaalii fi gara fuulduraatti isin cinaa jiraadha as fidaa'ee rakkoon hin jiru wal jajjabeessinoo hin jettan rakkoon hin jiru illee qabannee dhufna. Inni adda bishooftu jiraata bishooftu mootu iddoo bashannana adda addaatu jira biyaansa horsadee jiraata jedha laala inni mootu nama aktiividha baay'ee biyaansa wantoota das nama jedhan hedduu nama haadha manaa qaba daa'ima qaba wal qabatanii waa gaarii qabatanii akkasiin ta'iibaan abdii qabna inshallah har'aaf nu wajjin feera ammaa immoo inshallah chaanaalii qabatee maatii isaa qabatee abdii qabna inshallah amma mootu linkii komeetii tokko farra kaatiin jedheera dhimma qaban warri hin beekne dhaqaatii dhaala isin jedha Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mami yalla sakka.